Kakaki lubna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechu sanarraa dhiisaa male naanimmoo maaltu dibare beekton bitaa nagalee ajolle inni tokko ijaaru Nooru harka fuune miidiyaa ODM jedhuudhaan sinii bilbilaa jira biyya Ameerikaa keessaa. Mee maqaa keessan naaf ibsuudhaan gaaffii koo itti aananii dhufannaa deebisaa mee. Maqaan kiyya Qaasiim Doosaan jedhama. Jaalqaasiim attam jirta nagaadhaa gara naannoo kamii jirtu yeroo kana? Lafa amman jiru mooraa Xoollaa irratti. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Mee haala mooraa sanaa mee waa tokko natti himaa odeeffannoo tokko tokkoon isin gaafadhaa. Leenjii akka waliigalaatti xumurtaniittu amma? Haalli mooraa kanaa jalqabarraa kaasee hamma yeroo ammaa kanatti haala ta'aa ture hundumasaa akka miseensa tokkootti sirriitti hin beeka ture. Baay'ee. Kanaafuu haalli mooraa kanaa jalqabarraa kaasee hamma amma jiru kanatti wantoota garaagaraa keessa qaxxaamurree rakkinna fi bal'inna fi wanta garaagaraa qoodannee kan amma haalli mooraa kanaa akka walumaa galaatti yoo jawaabinumaan isiniin kaasate jalqaba irratti miseensa waraana bilisummaa Oromooti kan maqaan dalagallee kan ittiin taasisaa tureeti. Walumaa galatti waamicha dhaaba keenyaa dhaabbata bilisummaa Oromoo hayyu duree keenya daawwichaa waamicha isaa waamneetti kan nuti ergama dhufnee gargaddama dhufne immoo qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaa fi karaa nagaatiin qabsaa'uudhaa fi kan nuti ergama dhufnee erga dhufne immoo haalli nuti ittiin dhufnee fi haalli immoo nuti qabatamaa lafa irratti agarree dhugaa jiru jechuudha jeetee baay'ee kan wal faallisuudha. Akkuma walii galaatti nuti qabsoo karaa nagaa qabsaa'uudhaa fi mooraa kana karaa abbootii gadhaaf waree beekni isaatiin kan nuti dhufnee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo federaatiisa waraana adda bilisummaa Oromoodha abbootii gadaa fi uummata Oromootti kennee jira jennaan waamicha isaa waan erga dhufnee booddee haalli mooraa kana keessa jiru haalli tokko tokko baay'ee kan ulfaatudha garuu waraanni adda bilisummaa Oromoo waama hunduma isaa kan dagatee waama hunduma isaa kan ta'ee yeroo dheeraa waggaa 40 ol bosona keessa ture walirraa dhaalaa ture haala rakkisaa fi haala ulfaataa fi danda'aa ture akkuma kana immoo nuti mooraa kana keessatti wanta nu mudatee dandeenyee addana jenne wanta mooraa kana keessatti nu mudate keessaa wanta nu eeganne keessaa waraana adda bilisummaa Oromoodha abbootii gadaa uummata Oromootti kennamee jedhamuun jedhanii amannee yennoo keenya lafa keenyee dhufne haa ta'u immoo rakkoon nu mudate tokko wanta hin yaadamne ummata Oromoo mootummaan biyya isaa jiru Oromoodha koreen teeknikaas immoo akkuma sana Oromoodha lafi nu keessa jiru kunis immoo mataan isaa eedattee Oromiyaatti jennee amannee dhufnee haa ta'u immoo wanta nama hubachiise keessaa tokko wanta hin yaadamne keessaa yeroodhaa fi wanta hin yaadamne hamma sadarkaa sanyii wanta hin qophaa'e waraanni sanyii wanta hin saalame nyaatee rakkoo irra gahuutti deemnee turre haa ta'u immoo wanta beekamaadha namoota rakkoon isaanii baay'ee guddaan lakkaa'amee dha saala guddisoo Tole, ayyee Jaalqaasiim haala summii nyaachifamuu waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xoollaa jiru yeroo darbes qophii keenya garaagaraa keessatti bal'inaan kaafnee dhiyeessineerraa kun waan ifa jiru miidhaan qaqqabees baay'ee beekamaadha.
Mee haala qabatama ammaa kana waan dhiyeenya asii kanan irrattanis hin gaafadha. Leenjii yeroo isaa jedhametti xumurtaniittu leenjii nama xumurameera. Leenjiin xumuramee erga jedhe guyyaa hedduu kan lakkoofsiseera. Leenjiin xumuramee jira. Ammaaf garuu yeroo jalqabaatiif haalli leenjii sun xumureef haalli qabatamaan ni jiru. Kaallaadha. Maaliif yeroo jalqabaatiif haaluma gaariidhaan leenjii sana leenjinee waa'ee qabsoo karaa nagaa leenjinee erga xumurree booda namuu filannoo isaatiin wanta barbaadetti bobba'aa wanta barbaade irratti gaggeeffamaa nuti ture. Amma garuu haalli qulqulloosee akka waan ni ganneetti kan isaan erga leenjiin xumuramee ibsanii garuu immoo akkuma akka isaatti waraanni isaan inni poolisii filatee amma yeroo ammaa kana waraanni lakkoofsisaa naannoo dhibba lamaa ol kan ta'u kan qalleetti kan inni kaleessa fe'amee achi kana jirudha. Ammaaf immoo nuti warri inni isaan qonnaa filatee inni isaan immoo daldala dhuunfaa kan filatee jira. Waraanni kun ammaaf hamma guyyaa sa'aatii amma sitta waraanaatti waraana dallee keessa kan jirudha. Innis immoo haaluma kanaan lafa filannoo keenyaatti ni gaggeessuu jennee haalli dhabnaa garuu hamma yoonaatti akka fe'amnu daldala dhuunfaa fe'amne kanarratti maal akka nuuf taasifnu iftoominaan miti kan nutti himame jechuudha. Mootummaa yeroo ammaa kana haala yeroo kanaaf sindaraa tollee kana keessaa bahuudhaaf ariifata waan ta'eef haalli sun filattan sun akka yeroo jalqaba sun filattanii kanarraa inni osoo iddoo kana hin jiru isintu bahuudhaaf ariifate wanta jedhu kan isaan nu baasanidha. Ammaa fi wanti jedhu kanumaadha. Ulfaadhaa baay'ee fayyaa ta'e egaa Jaalqaasim gara mooraa Sanqalleetti warri fe'aman kuni fedha isaaniitiin poolisii Oromiyaatti dabalamuudhaaf miseensa poolisii Oromiyaa ta'uudhaaf warra filatanidha namoonni 200 ol kanatti jettu kun. Warrootuma fedhii masaatiin qaama nageenyaa keessatti hirmaannee poolisummaa warra filateera. Garuu haa ta'u immoo poolisummaa filachuun isaanii sun fedhiidha. Garuu immoo wanti kana keessa jiru carraan biraa jiru hammuma sana jiru waan ga'u miti wanta jiru waan ibsaneef carraan jiru kan daldala filateefi bishaan qonnaa filateefi wanti carraan jiru kan biraa waan hin jirre waan ta'eef kanuma filatanidha. Garuu fedhii isaaniiti. Garuu immoo carraan jiru kan biraa hin jiru. Namooti fakkeenya yeroo jalqabaatiif barumsa filatan yeroo jalqabaatiif immoo daldala filatanii haala jiru gaafa ilaalanii carraan jiru baay'ee nama abdachiisaaniti waan ta'eef deebi'anii immoo haalumti jiru bilbilisee jennaan kan gara sanatti deebi'an jiru. Kanumti immoo fedhii isaaniitiin immoo filatanii jiru jechuudha. Baay'ee gaarii tole. Isin warri kan biraa filattan immoo maal akka maaliif yeroodhaan baatanii waan filattan sanatti akka adeemtan hin taasifamne yookaan maaliif gara maatii keessanitti akka deemtan yookiin immoo qabsoo karaa nagaa itti amantanii deebitan kana dhaaba keessan dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjiniin taatanii dhattanii akka isaan isin geggeessanitti akka hojjettan maaliif hin taane mootummaan yookiin immoo warri daldalatti immoo daldala dhuunfaa keessanii hojii dhuunfaa keessanii barbaaddan immoo maaliif mootummaan isa kanatti gaafatamummaa fudhatee baasee achi isin baasee gara hojii barbaachisaa ta'etti isin geessu maaliif shakkii isinirraa qaba moo laata moo maaltu mul'ata? Walumaa galatti fakkeenyaaf yeroo darbee guyyaa muraasa dura hangafoota mootummaa irraa namni qaamaan dhufee nu dubbisee nu haasofsiisee nus immoo wanta fedhii keenyaa gaafannee deebiin nu wanti qabatamaan jira. Fakkeenyaaf namni hangafoota mootummaa keessa Mogosudee namni jedhamu dhufee nu haasofsiisee waraanni kun yeroo dheeraadhaaf kan bosona keessatti jira. Inni kaan kan umurii isaa bosona keessatti jira. Eegalee waraana adda bilisummaa Oromoo maal yaaduu jira mootummaan kun akkamitti gadhaabuu barbaada maal gochuu barbaada. Fakkeenya namooti kun baay'een isaanii namni mana hin qabne namni yeroo dheeraa fi biyya isaa kanaaf qabsaa ture namoota akkasii jira waan ta'eef maal yaade mootummaan namoota kana akkamitti gadi dhaaba nama mana hin qabne jira nama lafa hin qabne jira maal godhaatti filannoo isaa kanarratti jennee yeroo baafannu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uu turteef jecha wanti ta'u tokko illee hin jiru. Wanti jiru deebii akkasii nu deebisee ture. Garuu immoo gaafa
aangoota mootummaaf koreen teeknikaa sanuma asitti immoo dhufanii gaafa jiran akkuma waan dhufaatii isaa sana jecha isaa sanallee mootummaan kun kan qabne walittidha kan isaan yoo kan fakkeenya kontineera poolisiidha lamaa yoo hojjetuuti boqolaa garbaa sana asitti dhufan namichi kun jechuudha. Jechi namichi kun jedhee akka waan sitti kan inni nu kaasee jechuudha. Yeroodhaan aangooti mootummaa sun dhufuu koreen teeknikaa sun dhufuu nuti mootummaa bakka dhufanii jenne garuu isaan gaafa dhufanii nu kaasan akkuma waan hin dhuunfaa isaatti dhufee kana jireetti jechi isaa kun sirrii akka waan hin taanetti kan isaan nu kaasanii garuu waan mootummaan sa'aatii kana qabee kana keessatti nu tuffisee hanga yoonaatti wanta nu gaditti jira nuyyuu nu gadi jechuu deebi'ee wanta nuti shakkii keessa nu gashuu waan ta'eef waan inni amma yoonaatti mooraa kana keessatti qabee nu tuffisee amma yoonaatti nu gadi. Haa ta'u tole walumaa galatti jalqaasi meeqa taatu warri miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamtanii bosonaa baatanii leenjii sanatti seentanii walii galatti meeqa taatu turtan achi? Akka walumaa galaatti kan mooraa kana keessa jiru nama 900 fi naannoo nama 950 olii walumaa gala nama 950 olii nama kuma tokko waa xiqqoo yeroo. Miseensu kun hundumtuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii warra achi seenanidha. Eeyyeen kun hundisaa waraana miseensota bilisummaa Oromoo. Haa ta'u mee maal eegdu dhaamsa dhumaa yoo qabaatte maaltu utuu maal ta'e barbaaddu isinii mee carraa kanaan miidiyaa kanatti wanta himattan yoo jiraate. Carraa kanaan miidiyaa kanatti wanta himachuu barbaadu nus kaleessa fi kan manaa baanee fi kan qabsaa turree fi uummata Oromooti waan ta'eef akka walumaa galaatti wanti annaamachuu barbaadu egeree uummata Oromooti kan yaachisuu qabu. Innis maalli fakkeenyaaf yeroo ammaa kana uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraaf qabsaa ture, qeerroon Oromoodhaa qabsaa ture, uummanni Oromoo qabsaa ture, dhaabee bilisummaa Oromoo qabsaa ture akkasuma dhaabbileen Oromoon qabu garaagaraa baay'een isaanii qabsaa ture. Ammaas illee wanti ta'uu qabu wanti annaamachuu qabu akka nama Oromoo tokkotti akka Oromoof nama yaadu tokkotti yeroo ammaa kana Oromoon kan inni barbaadu paartiidha tokko oduu hin taane akkasuma immoo injifannoo saamuu odoo hin taane paartiin kun hundisaa walitti dhufee uummanni Oromoo walitti dhufee qeerroon hundisaa walitti dhufee injifannoo argame kana akka uummata Oromootiif eeggan akka gabrummaa waggaa dheeraaf nurratti ture injifannoo wassaamuudhaan jecha akka nurra hin tursiifne qabsoo argame kana fuulduratti akka deemtee hundi keenya akkasuma immoo karaa nagaatiin akka dubbannee wallageessisnu kanuma dhagaadinatti wanta naannoo warreeti. Mee akka waliigalaatti xumuruma kanattiin xumuruudhaa fi akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xoollaay keessa jirtaniitti sabni Oromoo bilisoomeera jettumoo bilisummaatti adeemaa jiru jettumoo karaa dheeraan nu hafe jettumoo akkamiin ibsitu si waa'ee bilisummaa? Bilisummaan gabaabinummaa yoo siniif bilisummaan dhufee jiraan jedhamu bilisummaan asis karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf uumame malee qabsoonni kun mooraa kana keessatti beekaa jirre beekamaadhaa fi ifaadha. Kuni wanta mooraa kana keessatti nuwatti qabsaa turedha. Uummanni Oromoo ammallee hin bilisoomne. Kaayyoon uummata Oromoos kaayyoon dhaaba adda bilisummaa Oromoos Oromiyaa walaboomte uummata Oromoo bilisoome ijaaruudha. Kaayyoon isaa kana waan ta'eef hamma uummanni Oromoodhaa diree ofiin murteeffannaadhaa reeferaandaamitti hamma Oromiyaan bilisoomtutti qabsoon uummata Oromoodhaa itti fufa akkasuma immoo bilisummaan dhufee hin jiru. Bilisummaan kun uummanni Oromoo jira qabsaa'aa ture dhaabbileen Oromoodhaa immoo inni gubbaadhaan gadi qabsaa'aa ture jira inni keessaa qabsaa'aa ture jira inni alaan qabsaa'aa ture jira. Hamma kun walitti dhufee hamma kaayyoon Oromoodhaa kaayyoon hiriyoomtoota adda bilisummaa Oromoo kaayyoon gootuwwan Oromoo hamma bakka ga'utti Oromoon bilisoomeera jechuu hin dandeenye. Haa ta'u immoo injifannoo argan yeroodhaaf harkatti qabannee utubootti hin deebiin isaa hibuutachuudhaaf hundi keenya hojjechuu qabnaadha malee Oromoon bilisoomeera jechuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'u ulfaadhoo sagalee kana mooraa Xoollaa irraa kan naaf laatte miseensi waraana bilisummaa Oromoo jalqaasiin maqaa daawwattoota kootii fi maqaa miidiyaa ODM si galateeffadhaa galata guddaa argadhu. Daawwattoota keenya egaa mooraa Xoollaa keessa kan jiran miseensota waraana bilisummaa Oromoo
kuma tokkotti siqan keessaa muraasni 200 ol kan ta'an amma sanqalleetti akka fe'amanii fi leenjii isaanii xumuranii akka jiranii fi warreen filannoon isaanii garuu dhimma garaagaraa ta'e gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo 800tti siqan immoo hamma ammaatti mootummaan sun kallattii kennuu fi didee achi keessatti burjaajessaa akka jiru miseensi waraana bilisummaa Oromoo mooraa achi keessa jiru galgala kana nuuf eeree jira. Egaa duukuma buunee haala jiru haala adeemaa jiru hordofnee sin beeksifna. Ulfaadhaa faaruu kana wajjiniini. Kaata keenya ni tokkoon dhiiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokkoon dhiiga yaa ijoollee kana yaada yeelala eessa narrafee bula kan nu dhibotoo jiru maal isheen wal dhibanii maal isheen wal qoodanii waliif yaaddoo ta'uuni ba'aarratti maxoo waliif dabaluun kun maalimee humna wal dhowuun kuni hagamuun nun deemsisu hawaashuun nun ceesisu yaa ijoollee maaloo maaloo waan ufii maaloo iswal sakaalu cimsan si caalu madaamoo goleedha kaatuun summiidha.